Arras immoo Seepteembar 1 jennee jalqabna. Oolmaa sharafa mallaqaa yookaan jijjiirraa kaarensi kan biyyoota 21 olii karaa gabaa gurraachaa fi akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaa. Inni biraan immoo isaa baankii Awwaash irratti jijjiiramaatii olii isinii qabadhee dhufeetiin jira. Arri Seepteembar guyyaan tokko jiini 9,2025 akka Itoophiyaatti guyyaa 26 jiini 12,2000 17 Amerikaa doolaarii paawundi sterlingii Kanaadaa doolar yuuroo akkasuma Awustiraaliyaa doolar Suwiizin firankii Dubaay diraham Israa'el shekel Norweey kiroonii Chaayinaa yeewaan Kuweet dinar akkasuma Joordaan dinar Bahaareen dinar Beerut doolar Saawud Arabiyaa riyal Ijiptiyaan paawundii Indiyaan ruupii Omaan riyal Kaataar riyal Saawuz Afrikaa raandii Turkii riilaa akkasuma Yaman riyaalii fi kanneen kana fakkaatan isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Inni kan biraan immoo guyyaa kaleessaas baankii daldala Itoophiyaa fi akkasuma baankii Awwaash jidduu garaagarummaa jiru agam akka walirraa fagaatu yookaan immoo baankii kamtu seeraan sharafaa jira wayyaa yookaan fooyyessii sharafaa jira kan jedhu isinitti miitii ture. Arras immoo irra deemee isinitti hima jechuudha. Waan sadii wal madaalchistanii erga keessaa filattanii kan isiniif erga filattanii achirrattidha kan ergachuutii qabdanii. Innis immoo baankii daldala Itoophiyaa, inni itti aanu baankii Awwaashii, inni itti aanu immoo gabaa gurraacha yookaan hawwaalaatiin jechuudha. As keessaa tokko filachuudhaa fi dirqama waan nama isinitti himu kana adda baafachuu fi beekuudha qabdu sana guutuu isinitti himuuf handeema. Seensi kan viidiyoo kana laayikii gochuutiin haa ta'u hundi keessanuu yeroo ol seentanii laayikii gochuutiin aga xumuraatti obsaan na waliin tura. Nagaa isin dagannii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Faamilii kee beekumsaalii akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti. Guyyaa har'aas immoo akka Awurooppaa yookaan akka biyya alaatti guyyaa tokko ji'a 9ffaa seennee jira yookaan immoo isaa Seepteembar guyyaan tokko jiini 9,2025 akka Itoophiyaatti guyyaa 26 jiini 12,2017 jechuudha. Guyyaa kana sirriitti irra deddeebi'ee isinitti himuutii barbaada yeroo baay'ee akka hubattanii fi arra egaa oolmaa sharafa maallaqaa isinii qabadhee dhufee jira. Yeroo jalqabaa fi gara mana kanaa dhuftanii sabiskiraabii gochuun maatii naataa akkasuma viidiyoo laayikii gochuun dagatiina beelii kanarra xuquudhaan gurraacheffadha. Nootifikeeshinii guyyaarra gara guyyaatti bilbila keessan irra akka seenu isin yaadachiisaa jechuudha. Yoo dagattanillee gara oolmaa sharafaa maallaqaa guyyaa har'aatti isin dabarsaa sana laallee booda gara Awwaash baankiitti isinii deebi'aa jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri karaa baankii 138 tuqaa saantiba 54 karaa gabaa gurraachaa 160 tuqaa saantiba 65 paawundi sterlingii karaa baankii 183 tuqaa saantiba 57 karaa gabaa gurraachaa 217 tuqaa saantiba 43 Kanaadaa doolar karaa baankii 103 tuqaa saantiba 24 karaa gabaa gurraachaa 117 tuqaa saantiba 38 yuuroo karaa baankii 161 tuqaa saantiba 24 karaa gabaa gurraachaa 188 tuqaa saantiba 60 Awustiraaliyaa doolar karaa baankii 92 tuqaa saantiba 97 karaa gabaa gurraachaa 105 tuqaa saantiba 24 kana jechuun baankii daldala Itoophiyaa irratti jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa irratti fi karaa gabaa gurraachaatii kanan isinitti himaa jiru. Dhuma irratti kan baankii Awwaashii isinitti himachuudha. Inni itti aanu Suwiizin firankii karaa baankii 169 tuqaa saantiba 65 karaa gabaa gurraachaa 200 tuqaa saantiba 94. Inni itti aanu Dubaay diraham guyyaa har'aa Seepteembarii guyyaa tokko ji'a 9,2025 ta'uusaa hin dagatiina. Dubaay diraham karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti 37 tuqaa saantiba 73 karaa gabaa gurraachaa 43 tuqaa saantiba 76 Israa'el shekel karaa baankii 42 tuqaa saantiba 38. Inni itti aanu Norweey kiroonii karaa baankii 14 tuqaa saantiba 17 karaa gabaa gurraachaa immoo 17 tuqaa saantiba 11 Chaayinaa yeewwan karaa baankii 19 tuqaa saantiba 20 karaa gabaa gurraachaa immoo 22 tuqaa saantiba 53 jechuudha. Birri warra Chaayinaa tokko baankii daldala Itoophiyaa irratti birri 19 tuqaa saantiba 20 karaa gabaa gurraachaa 22 tuqaa saantiba 53. Inni itti aanu Kuweet dinar karaa baankii 445 tuqaa saantiba 13 karaa gabaa gurraachaa 525 tuqaa saantiba
sagaltamii tokko. Inni itti aanu Joordaan dinaarii karaa baankii 200.30 karaa gabaa gurraachaa 226.50. Inni itti aanu Beerut doolar karaa gabaa gurraachaa 160.60. Bahariin dinar karaa baankii 376.23 karaa gabaa gurraachaa 426.63. Saawud Arabiyaa Riyaal karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti guyyaa har'aa 36.92. Awwaash baankii irratti immoo guyyaa har'aa Saawud Arabiyaa Riyaalii Awwaash baankii irratti asirratti sirriitti na caqasa. Garaagarummaa jiru isinitti muufanii Awwaash baankii irratti Saawud Arabiyaa Riyaalii 41.90 jechuudha. Garaagarummaa jiru bakka kanattidha kan isin hubachuu qabdanii. Baankii daldala Itoophiyaa irratti 36.92. Awwaash irratti 41.96. Karaa gabaa gurraachaa immoo 42.83 jechuudha. Kanaafuu keessattuu ijoolleen Saawud Arabiyaa irra jirtanii karaa gabaa gurraachaanii baay'ee gadi buuseetii kan ergu jechuudha. Gabaa gurraacha achirraanii. Kanaaf dallaalaan yeroo ergu mashwaarii sanallee keessaanii kutate waan ta'eef kanarra baankii Awwaash otoo filattanii achirratti ergattanii gaariidha kan jedhu isinitti hima. Akkasuma immoo gaafa gara biyyaatti qarshii keessan ergachuuf jettanii jalqaba odeeffannoo qabaachuu qabdu. Baankii daldala Itoophiyaa irratti meeqaan oolee, Awwaash irratti meeqaan oolee, akkasuma gabaa gurraachi akkamii kan jedhu waan sadan kan walitti fiddanii erga herreeddanii kan caalu yookaan kan fooyyee qabu keessaa filattanii booda akkasumallee nama biyyaatii irratti ergattan obboleessa kee, fira kee, maatii kee, waasii kee haa ta'u akkaawuntii maalii akka qabu daldalamoo Awwaash moo akkasuma baankiin gamtaa Oromiyaa illee ni jira. Baankii gamtaa Oromiyaa irratti hin ergatina maaliif inni sun baay'ee gadi buusee jechuudha kan inni sharafu yoo ta'u baatee daldaluma kanarratti illee ergachuu wayyoo kan karuma dallaalaallee agatee malee baankiin gamtaan Oromiyaa baay'ee tokko gadi buuseetu kan ergu garuu Awwaash yoo ergattanii baay'ee gaariidha. Baankii Awwaash irratti yoo ergattanii jechuudha. Garaagarummaa jiru isinitti mee jira mallee irra deebi'ee isinitti himuudhaaf. Baankii daldala Itoophiyaa irratti Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko 36.92. Awwaash baankii irratti 41.96. Akkasuma karaa gabaa gurraachaa immoo 42.81 jechuudha. Garuu akkasittiin hin ergani dallaalonni. Sanii galee 38nis kan ergattan jirtu 38,500 akkasuma 39,500 akkasiin kan ergitan illee jirtu jechuudha. Dallaalonni akka jiruun hin ergani hundillee walqixa miti waan ta'eef wanneen sadan kanan isinitti hime kana keessaa filachuutii qabdu gaafa maallaqa keessan ergachuudhaaf jettanii jechuudha. Akkasuma warri Dubaayii jirtanillee Dubaayii diraham guyyaa har'aa kana karaa baankii daldala Itoophiyaa 37.78 ooleetu jira jechuudha. Karaa Awwaash baankii immoo 42.88. Karaa gabaa gurraachaa 43.76 jechuudha. Kana jechuun 43 hatuuyyuu malee isa dallaalaan keessaa kutatu yoo inni keessaa kutate isuma Awwaash baankiin ittiin jijjiirutti deebi'aa jechuudha. Isinii galee kanaafuu keessattuu warri carraa gabaa gurraachaa kanallee hin arganne yookaan jarri isin bira jirtanii isin mormanii isin daangessanii yoo jiraatanii hawaalaa kan hin beekne illee yoo jiraatan Awwaash baankii irrattidha kan isin ergachuutii qabdanii akkasittiin hubadhaa. Garaagarummaan baankii daldala Itoophiyaa fi Awwaash jidduu jiru baay'ee garaagaradha jechuudha. Innis immoo baankii Awwaashtu irra caalaatti haala gaariitiin sharafaa jira. Kan filatamus immoo wayyaa kan qabus isa jechuudha. Akkasittiin naaf hubadhaa. Inni itti aanu Ijiptiyaan paawundii karaa baankii 2.92 karaa gabaa gurraachaa 3.31 Indiyaan ruupii karaa baankii 1.61 karaa gabaa gurraachaas 1.82 Omar Riyaal karaa baankii 368.85 karaa gabaa gurraachaa 417.80 Katar Riyaal karaa baankii 38.96 karaa gabaa gurraachaa 41.50 Inni itti aanu Saawuz Afrikaa Raandii karaa baankii 8.7 Inni itti aanu Turkii Riilii karaa baankii 3.45 karaa gabaa gurraachaa 3.91 Yaman Riyaal karaa baankii 0.59 karaa gabaa gurraachaas 0.67
Olii jira jechuudha. Oolmaan sharafa maallaqaa guyyaa har'aa Seepteembar guyyaa tokko ji'a 9 2025 kanaan olii jira jechuudha. Garaagarummaan baankii daldala Itoophiyaa fi Awwaash jidduu jiru haaluma isinitti hime kanaan kana fakkaataa. Isinis immoo baankii Awwaash baankii sanarratti ergachuudhaaf haala mijeessuu qabdu. Namoota biyyaatii akkaawuntii isaan qabanillee akkaawuntii maal akka ta'e dura adda baafattanii asachi jettanii erga hubattanii booda kan isiniif ta'e kan fooyyee qabu irratti ergachuu dandeessu isiniin jedha. Bakki isiniin gallee wanti isiniif hin hubatamne yoo jiraate gaaffii kamuu yoo ta'e sekshinii koomentii jalatti nagaafachuutii dandeessu. Viidiyoo biraatiin agandee dhufutti isa kana wanti isin gootan laayik sheeriin keessan ammallee gadi bu'aadha waan ta'eef hundi keessanuu namni isin bira qaqqabe isin immoo nama biraatiif riippoorti gochuudhaaf gara sanatti akka deemuu fi laayikii gochuu keessanidha irra caalaatti murteessaaf wasaanyii kan ta'e isinin jechuutii barbaada. Warri immoo maatii naataa akkasumallee viidiyoo laayikii gochaatii jirtanii hunduma keessan hedduu galatuumaa ulfaadha. Harka keessanitti fayyaa bulaa isinin jaa. Bakka jirtanitti gaarii isin hin darbiin amtuu isin hin argin. Viidiyoo biraa naga dhufutti baay'ee.